Upwork, Fiverr, Shopify, Printify, dropshipping, forex trading, SMMA, or social media marketing agency, Google AdSense. Fi kanneen biroo fayyadamu. Itoophiyaa keessa ta'anii waggaa sun guutiin miiliyoona kan ta'an lakkoofsa hin qaban. Warreen kun hundumtuu karaa onlaayinii kan hojjetaman yeroo ta'u, tokkoon isaanii maal akka ta'an, akkamitti hojjetu, akkaawuntii isaanii akkamitti banan, kaffaltiin isaanii akkami, kamtu hojjechuuf salphata, kam irraa caalaatti immoo qarshiin argama. Peementii isaan kanarraa akkamitti fudhanna kan jedhuu fi kanneen biroo chaanaalii kana keessatti argatu. Dabalataan waa'ee PayPal Itoophiyaa keessatti ni hojjeta. Master Cardii fi Visa Card akkamitti Itoophiyaa keessatti argachuu dandeenya. Binance maali? eBay, Amazon, AliExpress fi kanneen biroo irraa akkamitti products yookiin mi'a barbaanne order goona. Akkamitti hojjeta? Kaffaltii isaanii akkamitti raawwatu. Dabalataan video editing and graphics designing full course isa teknooloojiiwwan jireenya guyyaa guyyaatti nu fayyadanii fi kanneen biroo illee qabannee chaanaalii kana keessatti dhufuudhaaf jira. Warreen hin beekneef gaaddisaan jedhama. Warreen kanaan olitti isinitti hime hunda chaanaalii kana keessatti waan argattaniif viidiyoo kana like fi chaanaalii kana warri subscribe gochuun yaada keessan immoo comment jalatti kaa'uudhaan gochuudhaan maatii keenya ta'aa jenna. Viidiyoo biraan immoo wal agarruutti.